Mate, someone can hojjetu. Ayyoo, someone can hojjetu naan jetti mucattiin ayyoo. Maal jechuudha mimmi koo? Maal jechuudha? Someone kan hojjetu kan jettu ati jaalalan beektu? Jaalalan beektu? Deem bakkaadha. Dhuguma gosin jedhe sammuu kee sirriin hojjetu. Osoo sammuu kee hojjete abbaa manaa koo hiikee mucaa hollaa keenyaaf gaalattee jettee dubbattu jechuudha. Kanaafuu ati of sirreessuu qabda malee adeemsa irra jirtu sirrii miti. Dhugumaan dhugaatti akka hiriyaa tokkotti wanti nasi gorsu wanti nasi hin jira ammas abbaa manaa kee jabeeffadhu qabadhu. Hin dhageessa yoo ta'e abbaa manaa kee kan isaan sittaanus hin jiru kan isa sii ga'us hin jiru. Kanaafuu isa jabeessitee qabachuu qabda. Dhagaa hirtamti. Mimmi ati garuu tapha qaanatti bitamtee hojiidha. Akkam isaaf akkasuma ni ta'a. Ana sittaan ammoo isa sittaan. Ana hiriyaa keeti. Si malee hiriyaa biraan qabu hin beeku. Situ nattaan hidhee sitti malee namoonni baay'een jiru deemtee maxxisuu hin danda'a garuu ati yeroo hundumaa dhukkubuu keessa waan na baastuuf jedhee sitti maxxee malee akka ati gorsa akkasii naaf kennitu miti. Wannati jettu wannati haasaa jirtu tokkollee naa galaan jiran. Jaalalli naqabee mucaarraa jaalalli naqabanii yoomiyyuu sarara deemuu hin danda'u. Kanaafuu isaati jettu hiika fudhachuu hin danda'u yoomiyyuu. Baay'ee na gaddisiisteerta dhugaa dubbachuuf taanaan waan isin jedhu tokko hin qabu. Duraan wal gorsinee waan dandeenyu hundumaan wal gargaaretti kan wal deebisnu har'a garuu gorsa keenya ga'u waan ati jettu sirrii miti waan ati jettu naaf galaan jiru jetta. Haga namaa sitti beera si gorseeras. Kanaafuu mucaashii hiriyaa keenya kan duraan sana ni dagattee waan ishiin taate abbaa manaa ishee dhiistee nama biraa deemtee jaalattee si booddee mucicha waan inni godhe yaadattu. Kanaafuu isa faayidaalee namoonni baay'een jiru kana gateetii jechuudha. Kanaafuu sirreessitee of qajeelchee abbaa manaa kee wajjin jiraadhu. Ammas kanan si gorsu kanan sitti yeroo hundumaa kanaa jechuudha. Na dhageessa yoo ta'e akka nuti saddaan fagaannu isaan adda baate ta'an narraas adda baate jechuudha. Rakkattus rakkina kee fudhachuu hin danda'u gammaddus gammachuu keessa wajjin jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kana waan ta'eef amma kana namni utuu si dhaga'iin ammaaf si gidduu ta'uu qaba. Jabaadhutii abbaa manaa kee jabeeffadhu qabadhu. Sitti meeshaa yoo na dhageessa ta'e. Ishee umuudidha. Yaaditti malee adunaan jettee deemte. Maal jechuun qaba. Garuu mucaan yeroo darbee ishiin hiriyaa keenyaa suni akkasitti akka hoogganaa taate dawaa nu dhabdee geesse. Kuma ishee jettee hiriyaan koo. Deemtee mimmi konoori. Nagaan deemte. Ishee goddanyaa koo guddaa gaadatamu. Baay'ee jaalladha hiriyaa koo. Yaadni ati jettus dhugaa akka ta'e amma hubadheen jira. Yaada koo jijjiire. Dhiiseera amma kanaafuu bakka ani fedhe saddaan baanu abbaa manaa koo wajjin saddaan baanu fuulduritti abbaa manaa koos jabeessee qabadha. Ani fedhe saddaan baanu irratti hin jiraannaa jechuudha. Shumimmi kun saara guddaa garaagaraa jaalladha siin kabaja. Amma baay'ee tokko gammadeera. Ani akka abbaa manaa kee irraa adda baatu gonkumaa siif hin eeyyamu. Ansis baay'ee jaalladha isas baay'ee jaalladha. Kanaafuu sillamaan immoo akka adda baatan hin barbaadu. Akka umurii dheeraa wajjin naaf jiraatan hin barbaada. Kanaaf jennaan gorsa koo fudhattee deebuu keetiif guddaa si galateeffadha. Hiriyaa koo naaf jiraadhu baay'ee si jaalladha baay'ee si kabaja. Gamaan akkan jedhee sitti immoo beeku gammachuu koo irraa guddaa si galateeffadha. Hiriyaa koo naaf jiraadhu umurii naaf dheeradhu sin jedha.